Sossootee makiinaan imaltoota fuutee ni deemnaa himee fi bakki nuuf qabamte shirshir jennee gallaa hobbiyaas baratte magaalaa keessattuu dhalatte guddatte jiruu baadiyyaadhaa waan beektu waan taate zaafii shankoora jala suuraa kaate akkasiin hubattaa waan baadiyyaan taate. Sossootee makiinaan imaltoota fuutee ni deemnaa himee fi bakki nuuf qabamte shirshir jennee gallaa hobbiyaas baratte. Sossootee makiinaan imaltoota fuutee ni deemnaa himee fi bakki nuuf qabamte shirshir jennee gallaa hobbiyaas baratte magaalaa keessattuu dhalatte guddatte jiruu baadiyyaadhaa waan beektu waan taate zaafii shankoora jala suuraa kaate akkasiin hubattaa waan baadiyyaan taate. Sossootee makiinaan imaltoota fuutee ni deemnaa himee fi bakki nuuf qabamte shirshir jennee gallaa hobbiyaas baratte. Sossootee makiinaan imaltoota fuutee ni deemnaa himee fi bakki nuuf qabamte shirshir jennee gallaa hobbiyaas baratte magaalaa keessattuu dhalatte guddatte jiruu baadiyyaadhaa waan beektu waan taate zaafii shankoora jala suuraa kaate akkasiin hubattaa waan baadiyyaan taate. Sossootee makiinaan imaltoota fuutee ni deemnaa himee fi bakki nuuf qabamte shirshir jennee gallaa hobbiyaas baratte.